إنا لله وإنا إليه راجعون. براج من ما براك يسرا هذه مصيبة والله. والله مصيبة قد أقول مع الأبو سبحان الله. قال لنا ما كانت تثبت يا أخي. إنا لله وإنا إليه راجعون. موضوع التسينا شبكة كأنها كانت واني إنسانة ما نقولوا لعبته يا مارا تركينا فقط لعبته مره كذا كاتوري كمان تكارجان جرو سجلين لقى همامي مه لتركين بإثيوبيا كان مني إسا بوان كابو سجلين جرا لتركين نكتو إسان شكاني إيه شير وليف قداك ورد افتمرتو شير وليف قدا نمني الرجل كسلا إمي كوني إلى الله تمر برا يوها جيو إسلامته هي كريستانته هي مر براك جو بدفعتي شير قدا وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته سليمان عبد الله وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته مركي سنونا جينا ربي سنبرها هاجرات بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوليون كينا كالدنيا رتي أرقمتن كإسلاما ككريستانا مركي سنونا جينا سنبرها هاجرات سنين جيتشا تكامي وان اجولي سعود عربية تمنى هيد اجرتو كنا كايسين الله هل كان يقول يا رادوبتات ننجرتن كا شيخ نس الرادوبتا جرو كان بيكان هيونس الرادوبتا جرو كديبيهن أرجن أمو واني اجولي سعود عربية كديبيهن أرجن كهل كان يقول يا دوبتا وما إني كجرو كان الراوى لله لا كالوفت مرتو شير وليف قديتي وليف دبرسي ماليف أتهرّيون قبمين هدون كيسا نجولي ورّي سوشيال ميديا كان فايدا بيو معربا كان كيسا جرتني حرّا يو سرّن غهين بور سرّ غها سيس يو سرّ غهي چرّان أتي قبدو كان مالي كبيرا هنجر وان تاتيف غاها من هدا سنسينتي أتلي أچمتي دغتمتي دوتوس ديبوتوس بيلوتوس نمني وان كي هندوبتو وان تاتيف أصما جرو كان وليف دوبنا دبر سامي شير وليف قرأ بارك الله فيكم dhugaa dubbachuudhaaf wanni ittiin ibsan nama dhiba ani waan takka yoo laalu huma lubbuun ilmaan oromoo huma nafseen ilma namaa akkanatti rakafteeftu na dhibean lubbuun ilma namaa bu'aa takka hin qabdu khalaas khaasatan lubbuun ilma oromoo bu'aa takka hin qabdu bu'aa matakka dhengadda wayta biyya maghrib keessatti mucaan tokkichi rayyaan ka jedhamu qilee boolla bu'ee addunyaan guutuun sochootee mootummaan socho'ee beekaan socho'ee shayni socho'ee mucaa tokkicha san boolla sanii baasuuf mucaa waggaa 5 isinii galaa miti mucaa waggaa 5 ka dhimma lubbuu isaa malee yookaan wanni biroo hedduu isatti hin rarraane mucaa tokkicha saniif addunyaan tuni guutuun sochoote gaafa har'a ilmaan oromoo ammootu namni kumaatamaan kuma dhibbaan miliyoona mana hidhaa keessatti akkasitti rakkatanii kaan harki cabee kaan miilli cabee bifti isaa jijjiiramte wanni cal'ifamuuf maaliif namaa miti kun moo ilmi namaa kun gurraachaa fi diimaa ta'ee bifti isaa rabbi biratti saniin sadarkaan isaa wal taraa garaagarummaan namaa qabeenyaa fi yookaan furdinnaa fi qal'innaan madaalama akkuma saniif akkuma kamagri mucaa tokkicha saniif mootummaan birmatetti kenna kana maan birmanne biyya diigemoo biyya ijaare ummanni oromoo ka biyya amma alaa jiru ka amma suuditti akkanatti hidhamee rakkatee dhukkeen irraa ka'aatiin hin jiru kun biyya diigemoo biyya ijaare obboleewwan kiyya wallahi waan taanullee dhabne waan goonullee dhabne dubbanneellee dadhabnellee ujoolleen halkanii guyyaa akka waan nu harkaa waa qabnu namni biyya jirtan nu iyyaa nu dubbadhaa gurra qabadhaa uu jedhaa jetti eennutti uu jedhan eennutu nama jalaa dhaga amma ganama kana والله نتي بالبلتي مجتي وهي جتشود مجتي دهاف منتي ديبت مجتي دهاف منتي ديبت دلقا منا عربا دتبدي دهاف منتي ديبت إن بيتني دوبرتين تين نبي عربات ويتدليدو يو ألفا يو غراق أبات عربا بير دليدو سنين أني ألفا غراق أبا جتة هندوبت ولمان بينامي
ulfa garaa qaba itti arabatti nimtu arabni yookaan biratti duutii yookaan dalagaa wahiin dandeettu akka dalaga irraa hin baane jettee ulfa yoo garaa qabaatte ulfa garaa qabdu sanuu dhooyfattee akkasitti mana arabaa daalachoytee dalayti. Jiini itti gahee ji'a sagalaffaa keessa seennaanii mana san dhiiftee manatti deebite dahuudhaaf kalaaska haadha abbaan isii achi hin jira namni bira dhaabatu hin jiru maal gooti mana arabaatti manatti deebite bakka ijaazaatti wallahi achii qaban jettee hiriyaan isii reefuu tana boottee natti bilbilte isii dahiinsaaf guyyaa keessa jirtu qabanii mana hidhaa fidanii mana hidhaa keessatti deettee uffata waan daa'imatti uffisu dhabe jettee wallahi achiinatti bilbiltee natti boottee naan jette hiriyaa isiitu natti bilbilee reefuu tana hawaasni keenya hagana takka keessa jira yeroo silaa dubartiin daa'ima garaa qabdu ulfa wajjin rabbillee kabajee namnillee kabajutti ilmaan oromoo ummanni biyya Itoophiyaa ka achi keessatti hidhaa jiru saree hanqate jiran hagana mara maaluma rakkinnummaa waan ani waan hima wallaalee yuwar maaluma sila wannummaan ummata kana achi keessatti rakkisaniif maa inni yoo wanni ittiin galchan dhabame wallahi wallahi wabillahi ummanni oromoo ijoollee achi keessa jirtu san takka takkaa isiitiin tikeetii xaa'iraa irraa mureeni galcha takka takkaa isiitiin tikeetii xaa'iraa irraa muranii ni galchan abboo namni wanni kun isa ilaallatu mootummaas tahee ka sheekaas tahee ka qeeysiis tahee namni wanni kun mataan si ilaallatu rabbiin har'a angoo si kenne borsirraa fuudha rabbiin har'a si kabaje borsi xiqqeessa rabbiin har'a ossi fuudhe borgadi si deebisa ijoolleen mana hidhaa keessa jirtu suni nama guddatu keessa jira jarana jaarsatu keessa jira dubartii ulfaatu keessa jira daa'ima badii takka hin qabne balleessaan takka irratti hin barraahin kamana hidhaa san keessatti cittaahee qaamni isaa jijjiiramee waan nyaatu waan dhugu dhabee carraa silaa daa'imni illee yoo harkatti qabatan dalla'aniitiin akka gaariitti guddisan dhabee achi keessatti cittaahaa jirutu jira rakkinna mallaqaas yoo qabaatan wallahi ummanni oromoo ummata san keessaa hin baasa kallattiidhaan namni mootummaa warri ambaasii waan kanarratti hojjechuu ni dandeettanii wallahi wabillahi watallahi warri jeneraalaa warri biyya Suudii jiru jechuu warri mana hidhaa san keessatti ummata keenya hidhee irra taa'u osoo namni biyya keessanii sheekaa fi qeysii mootummaan dhufee ummata kana nuu baasaa jedhee nutti dubbate nu nama tokkicha achi keessa halkan tokkon bulchinu guutuu ofirraa galchinaa jedhan akkamitti akkanatti garaa walitti jabaan akkamitti akkanatti qalbii walitti jabaan ijoollee san keessaa jirana fakkeenyaaf mana hidhaa kan keessa ture san oromoon nama 40 amaarri nama meeqa beeytanii amaarri nama 90 Tigreen kara nama 20 walaayittaa fi silxeen kunniin nama 10 hin geettu isinii galee nama biyya alaa jiru san keessaa kaan obboleessi isaa foolisa kaan obboleessi tiraafikii kun ammootu federaala keessa dalaga kun ammootu caffee keessa dalaga kun waajjiroota garagaraa keessa dalaga obboleeyyan isaa guutuun hojjettoota mootummaati akkamitti garaa walii rifatuu dhabnee hagana mara akkamitti walitti jabaan wallahi yoo ijoolleen suni mana hidhaa sanii hin bahin akka biyyillee nagaa hin arganne beeka ndageetanii miti biyyituun illee nagaa hin argatu maaliif rabbi badiin walitti dalaynu kana laalaa miti fakullan akhadnaa bidhanbi faminhum man arsalnaa alayhi haasiba ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض الأبر ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون بديئة دليدات ننجت فربي أموتوا بلا ستبوس أما وانا كنا بدي إسنت فكاتومي بدين كنا أولي هنجرو أمته الأمي أجت يراتي كتاه كخلين اتكاتو أجت منا يالان أرجن كترون اتكاتو منا يالان أرجن أسوكني أكست جروبي تنهم سومتين أبدا هنجر متصوم الله إنو يا دموجو بلان بلا رايوغا دبو إمالي قليل سنمني وينتي بالبلي رياض الراجة شورا إنهما إما بالي أمة بالي كبيلة كان فنتي بالبلي ما ننجري ani nama narraa dhukkubaa mana yaalaatti deddeebi'aa jedhe mana yaala mootummaatti reeffi naan jedhe reeffi janaazni ani ijatiyyaan arge nagatanii wallahi bara dhugama janaazni ani ijatiyyaan arge ka abbaa irraa wallaalan Itoophiyaa nama 8 naan jedhe nama 8 janaaza jechuu kawaanii isaa irraa wallaalan namni itti dhiyaachuu dhabee namni itti dhiyaachuu dhabee
namni yookaan farramee janaaza san baasu waan isaa wallaaleen ijoollee mana hidhaa tanaa dhukkubsattee yaasanii mana hidhaatti eegasi mana yaalaa dhayxee achitti akka yaalamtee achumaan achitti duuti taree fajaraa namni fuudhuu dhabame lakkoofsan qabduu jedhan anu fi kiyyaa beeka mana hidhaa wayte jirru guyyarraa akkanatti fotoo fidanii nutti mul'isan tayyib osoo kuni akkanatti jiru osoo lubbuun namaa akkanatti kuftee xiqqaattee ilmi namaa namummaa keessaa bahee lubbuun ilma namaa kaasatan lubbuun ijoollee Suud Arabiyaa jirtu lubbuu saree hanqatte kana akkamitti rabbii keenyarra waa kajeelle jiran akkamitti rahmata rabbii kajeelle atis kabadhee jirtu ammas waan takka isinii haayimu wanni takka wannan isinii himu namatti illee boonne illee namallee kadhanne ka mootummaa ka sheekaa ka qeesii guututti illee dubbatame wallaahi rabbitti illee iyya rabbitti illee iyyaa wanni ijoolleen sun keessa jirtu cinqaan isiin keessa jirtu takkaalamaa miti waan isinii galuu qaburraa ijoolleen amma suuraan isii bahe kan ta suuraan isii peestaalaa waan garagaraatiin amma Suud Arabiyaa irraa viidiyoo garagaraa waraabdutuni an akka mataa kiyyaatti akka dhuunfaa kiyyaatti yoo laalu ijoollee xiqqishu carraa qabdu dhugaa rabbii isinitti himaan ijoollee carraa qabdu mana amma hadaa moo mahad jedhanii jira badaa jedduu Jiddaa fi jedduu Makkaa jira manni suni lafa jala hidhaan isaa ndageetanii miti suni hidhaan isaa lafa jalatti hidhan nam tokko hin beeku maqaa isaatu ani wayte mana hidhaa jiru san dhagaye takkaa dhagaye hin beeku ijoollee achi jirtutu jira ta duute moo hin jirti isi hatta warri ambaasii quban qabu mana san ijoollee amma jihaa haa'il jihaa baahaa Suudii keessatti jihaa haa'il jihaa baahaa jirtu kana namni quba hin qabu waan isiin keessa jirtu duute moo hin jirti isii namni quban qabu ijoolleen amma yeroo hedduu isin sooshaal miidiyaa irratti agarrutuni warra Riyaadiin asin yookaan jihaa Makkaa kana jiran gartanii shumeeysii Makkaa kana jiran kanniini ka yeroo hedduu ijatti nu bu'u warra silaa ammoo dhukkeen irraa ka'ee dhumatee beelaan dhumatee bifti isaa jijjiirame hin agarreeyyu tunuu akkana jirtiimi kaan inuu hin agarreeyyu shahadamiin abraaha inna geetanii miti inuu hin san osoo agartanii imimmaan boottan kanaaf rabbi isinii haa laaffisu namni waan kanarratti rabbi dandeettii sii kenne namni waan kanarratti aangoo qabdu ijoollee tanatti hin callisinaa ijoollee tana mana hidhaatii baasa namni keenya jibbamee dhugaa isinitti himaan jibbamee wannummaan hawaasa Itoophiyaa jedhamu kun Oromoo ta'e Amaaraa ta'e Tigree ta'e wallahi jibbitee askariin bara mucaa wahii asin durallee isinii hime na fakkaate akka badaa dhukkuba tiruu qabaa akka badaa dhukkube hagana kan jedhamne wallahi haafiza qur'aana rabbiiti haamila qur'aana rabbiiti imimmaan gadi naqee itti booye ati tokkoffaa ittiin bara foolisa jedhaan ati tokkoffaa akkanu biyya keenya Suud Arabiyaa kana dhuftee islaama siin haa jedhaniif qur'aana haffazde malee ati amantaan keetuu islaamaa miti takka jedhe lammaffaa asitti yoo duuteetiin hin jette ana wanni nagaa hin jiru kullul hubuuj tahta rijli jedhe namtichi daabixa wanni habashaa ta'e guutuun isii miila kiyya kana jala jirteedhe akkanatti miilaan lafatuma nageettanii miti hagas takka ummata keenyarraa miidhaa gahutti jiran mucama amma isiniin jedhu kana miidhaa isarra gahe keessa gaafa tokko fuudhaniini boohee kalaas dadhabanii foolisni nu biraa gadi baafte galee jira garuu inni akka macarraa ta'e foolisni qabdee nu biraa gadi baaftee takkaa irra deemtee tuttumtee rabbii jedhaa jedheenii kadhatee fuudhanii mana hidhaa fi mana yaalaa fidan mana yaalaa wayita fidan maal godhan beeytanii wallaahi jedhe guyyaa guutuu harka isaatii fi sibiila muka sibiilatti hidhanii mana yaalaa fidanii achi na teessaa oolan jedhe sa'a 24 warra ammootu mana yaalaa keessa dalau kanaan bishaan naa fidaa yoo jedhuun nama hidhamee mana hidhaatii dhufe bishaan hin kennamuu naan jedhan jedhe homa nyaadhu naa fidaa nyaannis hin kennamu bishaanis hin kennamu sa'a 24 achitti hidhanii osoo kiniinii takka isaan kennin kiniinii takka osoo isaa hin kennin qabanii nu biratti deebisan mucaa wayita dhufu akkana talaal akkana machaa'ee dhugee gartanii akkana godhata maal taatee jennaaniin miila hidhanii harka hidhanii guyyaa guutuu sa'a 24 bakka taa'ee hin kaane jedhe bakka taa'e saniin an kaafne jedhe osoo an kadhadhu jedhe askara
والله فوليس أصو أني كرد ربي جدي بتي بشانو مكان أكون بالرمتي يا نابتي جدي أصو أني كرد حرام عليك ورب الكعبة نانجري جد أبدا بشان كان ستين كنون أستي دوتا مالي بشان كان ستين كنون نانجري أكست أفرنا دي بسي جرانا أنما قلبي جباتا نمتو قلبين إسا سبيلا نما أكا من أجولي من هدا سعود عربية إيد ورّا فوليسا ورّا شرطاسا نما أكس قلبي جبات نما أكس قلبين إسا سبيلا كرحمة المناماتي هنكم ربنا نقرسي أبا في جارستاتي شيكتاتي ما يحترمونك أبدا احترامتك هجنا نمني طريق إن سجلات نمني سلكها ونجر دوبرتينيس أكسم دوبرتينيس ويتنو أتي جرسان تكشو دوبرتين كبجاك أبديو تكشو أما دوبرتيني اللي سنم علمنا ما مرات سمو مرات قاما ميدمه كوني مرتي غافا بيجتي غليتي نينجده نحن موتو ما ركزو نجر مرتو خرم دونفا وفي دبرا إيغا ربي أنقر رئيسين كايتي نينجده أنقو تنان هم بويناتي مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير ربي أبا فدي برچو مرة كاهي أبا فدي برچو مرة بوسا أبا فدي أولفودي أبا فدي قد ديبسا وجولي من هدا جرتو تانا تكا تكا إسيتي من هدا سني قلچا سينا دلقا تاريخ كيسان تبدا osoo biyyattiin jirtu ummanni Oromoo sun achitti dhumate jedhani osoo angoo qabdan seenaa dalaga yoo maal jenna beeytanii wayta mana hidhaa san keessatti ijoollee maal yaaddi beeytanii amma nama tokko yoo gaafate ijoollee waan galtuun hin qabdu xaa'iraa ofirraa kafaluu hin dandeettu wanni jarri mana hidhaa keessatti turteefi jedhan osoo namnummaan ijoollee sanitti kalaahee mana hidhaa sanirra deemee tikeeta ofirraa murtanii kara biyya keessanii galtanii jedhaniini amma kana qabatama isinitti himaa beek qabatama waan dhibbatti jechu tikeeta murattanii kara mana hidhaa kana keessaa galtanii jedhaniini namni tokkichi kabirrii qabu nama sadi afur irraa mootuu tikeeta mureetiniin kara biyyaa hin galti dhugaa isiniin jedhan kana sobaa miti dubbii bareechisuufillee miti namni tokkichi mana hidhaa san keessa jiru nama sadi afur irraa mureetiniin ni galcha ka qabu ka hin qabne irraa muree ni galcha achuma keessaa bahu wanni jarri barbaaddu bees manuma hidhaa san keessaa bahu nama ammootuu dhaqee gaafatutu hin jiru ambaasiin takkittiin barachi siixeen gaafattu waan hin beekan ambaasiin man takkittiin ijoollee mana hidhaa jirtu san irra deemtee hin gaafattu maan gaafannee yoo jarri illee sila waa harkaan qabnu galchuun dandeenyu yoo dhayne bilaasha ijoolleen uu jettee imimmaanii fi kamiidhame arguu malee yoo galchuu hin dandahin faayidaan achi dhayne ijaan itti mul'annee biraa deebinuuf maa inni jetti jarris haqiiqaan jiru ammootu sanamu kana waan taateef ilmi namaa dhumate amma kakaleessa sheeka onneen dhootee du'e san wallahi laa ilaaha illallah muhammadan rasuulullah ka amma kaleessa onneen dhootee duute san ka dhiini afaanii funyaaniin akkasitti jigu sila yoo kun nama rifachiifne maalumatu nama rifachiisa yoo ilmi namaa jarana waan taariika keessattuu dhagahamee hin beeyin osoo biyya qabnu haa xiqqaattullee haa guddattullee biyyi ijoollee sanii biyyuma tana achi teettee Ameerikaa fi biyya biroon himattu eessa biyyi keessa yoo jedhani martuu Itoophiyaa ma jedha osoo biyya qabnu biyyi teenna tun hiyyummaallee hin qabdu osoo qabeenyillee haga tokko ima jiru yoo ammootu lammii kee achitti peestaala zubaalaa wasaka keessatti darbaniin ilma namaa ka du'eetiniin jedhe peestaalaan maranii namni irratti salaatu kanaa ol wanni nama gaddisiisu maaltu jira kanaa ol illee wanni nama rifachiisu maaltu jira namni kanaaf ammootuu hin birmanne namni kanaaf sagalee hin taane nama akkam akka soqan nama dhageettii qabu qofa yoo taate kalaas namni dubbatamuuf namni sagalee isaa ta'u namni wanni isaa halkanii guyyaa ammootuu dubbatamu nama qabeenya qabu nama dhageettii qabu yoo taate haa tayu ijoolleen sunniin miskiina ijoolleen sunniin ijoollee madarasaa ijaarte ijoolleen sunniin ijoollee masjida ijaarte ijoolleen sunniin ijoollee biyya ijaarte malee ijoollee biyya diidee miti balleessaan jarri achi keessatti miidhamtuuf takkallee hin jiru mee Sheekh Muhammad Amiin itti haa dabalaniiti waan kanarra bismillahir rahmanir rahim حقيقة واني جد أنما دبا والله وان جد أمو قبو شيخ سعد جدني جراني وبوليين كنا اللي بكاد دار نمني مرت ياجرا نمني نما دقه هنجرو
wanti amma dubbataa jirruuf illee nuu dhagahanii fi miti akka tayfiin jette tayfiin mammaaksa tayfii waan jette nakoobaa jette jedhan nakoobaa jennaan atuun jirtu qaama si koobanuun qabdu akkamitti si kooban jedhanii gaafannaani na haa koobanii fi miti jettee duute haa jedhanii fi jetteedhan nuti amma namatu nuu dhagahee ijoollee tanaaf furmaata godhaa fi miti haa ta'uu hin jirraaf dubbannaa waan hagana nama suukaneessu waan hagana nama gaddisiisu takka argine hin beeynu ijoolleen tun yakka addaa wanni isaan qaban hin jiran yakki isaan qaban hin jiran biyya arabaa deemanii dalagachuulleen jalqabaa miti har'aa miti ka jalqabe abboota keenya kaakayyoota keenyarraa haga har'aatti namni deemeetuma dalagata qabamanii galuullee yakka jalqabaa miti kun qabamanii biyya ofiitti deeffamullee jalqabaa miti wanni ilma namaa dararaniif kaayoon isaan hin galle iccitiin isaallee hin galle wallaahi kanaaf qaamni dhimmi ilaalu qaamni dhimmi kun ilaalu baasuu ka danda'u beekaa itti callisaa jira malee ijoollee kana achi baasuun dadhabameeti miti mootummaan akkuma kanaan dura yaadattan waggaa sadeen irraa Masri irraa deemee ijoollee biyya Masriitti hidhamtee jirtu fidee galchee ture kunniin maal balleessanii akka addaa maali wanni isaan dararamaniif wanni akkanatti isaan du'aniif wanni gubamaniif maali wallahi ka agartee ijoollee achiitu viidiyoon waraabee as erga hin argina ijoollee waan taatu wallaalte ka ibiddaan of gubaa jiru jira ka of ajjeesuuf ta'u jira namni agartee yoo waan tokko waan ta'u wallaalu furmaata yoo dhabu lubbuu ofii irratti murteessa ka beelli ajjeesu ka tumaan jira achitti miidhaan jira ajjeesuun alatti ka ijoolleen waan taatu wallaalte of irratti tarkaaffii fudhachuuf yaadan hagataa takka imaana keessaa nama baasa kana ammoo qaamni kun isan suukaneessine ilma namaa natti fakkaatu wallahi beekan sanyii dhala namaa balleessuuf ta'e kun kaayyoon isaa namaan galu alaa kulli halan baay'ee dubbachuu hin danda'u hin dhageettanii warri sagaleen kun bira gahe qaamonni dhimma ilaalu ijoolleen tun akka achi baatu taasisa ima baat immoo inshaallah warri rabbi baas ima baha kaduu illee shahiidee mataa inshaallah lafan badu diini isaa wallahi diini isaa lafan badu rabbiin biratti shahiidee ta'a mazluum nullee ammoo yoo humna biraallee dhabne humna sagalee ta'uu fi tanaafi humna rabbitti olii jennuun hin dhabnu inshaallah dhaabannee halkanii guyyaa rabbitti yoo boonneef warroonni waan kana dararanillee jazaa wifaaqaan argatan jazaa waan amma dalagan kana wal madaalu rabbi biraallee hin argatan inshaallah duniyaa tanarratti illee namni sanyii qabu namni zarii qabu namni ilma namaa ta'ee yaaduu danda'u ilma namaatti akkana garaan jabaatu wanni dubbatan nama dhibaa ani wallahi baay'ee dubbachuu hin danda'u iyyadha warri iyyuu dandeetta warri rabbi arraba isinirra kaa'e sagalee dubbadha waan biraa godhuu hin dandeettanii dubbadha rabbitti illee ol iyyaa du'aa'ii akka beeyta sanitti itti gadhiisaa kaa meeshaan waraanaa nuti qabnu du'aa'ii kana rabbitti ol iyyuudha ka dafee deebii argatu inshaallah kanuma jedhan assalaamu alaikum warahmatullahi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخني واحدو إبساني لوجا ما هم جدني دبّة تنام الإبا كناف يعني وان أجولي كان الإبن بيه يعني يجان وتزمنا ملك فهد عبد الله أتن لكوي سنكابو نمني كينا كرما كان عن ديمي لك إيه دلقت دوران نمني كينا كاين التمير أمو ويتأسين كرا سعودي ويتديمو أسين كرا بحرا سومالي في جبوتي في يمني كان كيست ويتسينو ميدم سعودي ويتدق نجاها ندلقتا برا كذي هند لقتا غافة جران إساء قرأت نينجر هن قبمي غافة ترباني غافة قويا سدي غافة يو أكانتوري قويا كرشان غافة قويا كرشان يقاله كربيا جتو كوني هم وقال ما سديه كان كيستي راوت كرا كان رفون تنكان كرا كان هفه إيغا سعودي لك أنا موتو تنكان برو كلبونا مقباتو كإلمنا ما أجتدو مجرنا ربي جراتي غران هذا أكم التجارات مي غران هذا ديتي أنا في سيئيسي أنا في أبو ليسامتي غران هذا ديتي مجا إسي كأكسيتي ديني أفاني فنيانين دجو مجا إسي كأمني أكسيتي مداهي بفبرا باز دائما أكسيتي إسن أغرتن سن كميل إساكو نيقوتون خلاص مداهي وان برو تهسن هاتي يو أغرتو هاتي غرا واده جيجو غرا واده لي ربي قدت ورا واني أكا هاد أنا معرفة تنجرو ربي قدت واني أكا هاد أنا معرفة تنجرو واني أكا هاد قلبي لا فنجرو هاتي يو كان أغرتو أكمتات أنا دبرتي ميكاتو
أكوان نمني برا بكتكت هدمي هالكني جويا والقبة قبو بدا سعادي كي مجاك يتوك قبة قبدا إن اللي من هداجرة بدا معلومته أدو إسان تجي نجي أسد جي أفرجه كانت تنبل بالله مجمعن كي يمالته جت دبرتين هالكني جويا نت بالبين جافة تكلم مامت هاتي جراوات ألوان تاتي سني كلامي كناف بوليوان كيا ربي خيري هاقولوتي كنوان أكان نما رفتشيساتي وان أكان نما نايساتي ونسين بيكو قبدن وجولين أما يسين أجرتن تمنه هداتي في السال وفتي عطتني وجولتك إيشو جهة جداتي في جهة رياجرت والله وجولي أموتو بكا فهد يرمتو بكا أما جدو مكا في جدة تتي أرقمتو لا فجلا بكا اتهدن سوري ستين ديسان أما توني ونيغتي وانتك كل لاس سين سويت سين سنو فولسني أتشي تها مالي وانتك تكتي دبنا سيده مالي سنمني قوبا قبنجرو وجولي جاء حائلي في باحة جرتو كان نمني قوبا قبنجرو وجولين جهة جيزان ميدامني إسين كيسا جرتو كأداتي كأما إجان إسين أغرتن فيديو رت أغرتن كنو حقنا مرفتشي سلالة تبك إسين اتهد أمت قد إسين سينت ربي مالي نمني قوبا هنقبني تأكسيسون أموتو هدتو جروان تاتيب ومني أرومو وجولي تنقلتوني دندايا نمني ربي أنقو ستكين وصو ربي أنقو سران فرن وصو ربي نستقب سنتكيسين وصو ربي نرسكبا جي ألفين سراهم فوني warri ambaasii ka achi jirtanis ati nyaattee dhuydee akka feetetti garaa baaftee deemutti jirta ka achi keessatti qamaaca'ee ka achi keessatti madaahee ka achi keessatti halkanii guyyaa hirriba dhabu sun ka achi keessatti kaleen itti kaatee namte mucaa wahii amaara Muusaa jedhaniini galgala gagaawatu nu rafnu inni wayta maraa kalee makana qabatee jedhaa deema nama guddaadha wallahi kalee qabatee kanatti manuma keessa olii gadi zoora galgala guutu du'e moo hin jiraa isaallee hin beekan amma jechuudha inda geetanii miti ummata kana ummanni Oromoo ni galcha dhibbaan dhibbatti mallaqa walitti guuranii ni galchanii osoo kumiteen bareen namni amanu kaani ummata galchee birrii walitti guuratee eegasii fooqii fi waan garagaraatiin dalagatu osoo hin taane ka quuqama namaa qabu kumiteen gadi dhaabattee akka wayita guyyaa 15 keessatti nama 45 meeqa galchanii sanitti ji'a 8-9 dura nama 45 galchanii sanitti osoo ammas miidhaan ka duraanii darani waan ijaannu amma social media irratti agarru kana oli wanni mana hidhaa keessatti ijoolleen irra jirtu amma dubartii agartanii hedduu barama dubartiin hedduu mul'attu amma ijoollee dhiiraattu namni mul'atu kun ijoollee dhiiraati ka social media irratti agartan jawwaala akkamitti argatan beetanii mana hidhaa keessatti jawwaala birrii 5 birrii 100 bitta jawwaala birrii 100 bitta jawwaala 10 bitta injiru bara amma wayta mobaayila waraaban kan isin mobaayila argattisini fakkaatanii miti mobaayila xiqqoo itti fiddee poolisni mobaayila silaa birrii 100 bitamu riyaala 10 itti gurguratti 10 itti gurgurattee shari'aata keessa kaatan tanallee birrii guddoon itti gurgurattee daddaftee ijoolleen dhaamsa ufii waan saniin dabarfattee sanuu gariin sodaataa bar sanuu bara amma isin viidiyoo kana wayta bahe bar garii wayta itti seenanii tumaniyar فيديو يو أتشي ورابمه به بودها اتسينني تمن إنه خجوال قبو كموبايل قبو إنه جدني والتقوم جدني قرقداك أبسيسني تمن كنين هم بو كنين أموت نوابير قوم دندايو إسمه جولين مريدا كيسا مرتو موبايل مفيدا ما كسي تحاسو تسيني فكات موبايل سنو قلوبون كيسابات أرغتن بؤابهي هدوبوت موبايل سغلي اتندبر فتن فيديو اتندبر فتن بؤابهي هدوبوت أرغتن بري قدات تباساني بتاني جيشو sanuu ganama yoo itti gurguratte poolisni galgala bootaa kana mana kana fattashuu qabnetti akka mobaayilli jiruun beetii miti reewu fi itti gurguratte dhayxee mobaayila san fuutee ammallee mana biraatti gurguratte sinii galaa miti hagana takka godhan jechuudha ijoollee mobaayilaallee akka laaftutti hin argattu sanuu nama rabbi laaffiseeftu argataa dubartiin ammoo sanuun argattu dubartiin tuni beeytanii qalbiin isii hedduu jabduudha amma dubartimatu eega hedduminaan ijoollee dubartimatu eega butaanti irratti nan biftu dhawwaytuma isiin osseenti butaanti fattaytee guutuu birrii illee hatta wallahi birrii keessaa guurratti jedhan gaafadhaame ijoollee birrii keessaa guurratti jedhan shorxaana poolisni ta dubartii eeydu jechuu amma viidiyoon dubartii hedduun bahu uumamatti wayta ammootu dhalootumaan namni sammuu isaatiin akkanatti taa'ee yoo yaadu namni cinqaa irra dandahu dhiiramoo dubartii jettanii yoo madaaltan parsantii 100 dhiiratu irra cinqaa dandaya dubartiin haga dhiiraa cinqaan dandeettu kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala jihaada yuu irraa buuse dubartiin jecha isin hajjimaa fi umraa godhaa malee jihaada deemtanii bakka lolaattiin argaminaa jedheen
osoo viidiyoo dubartoota agartanii hoo maal taatanam ka dhiiraatu haga inni nama suukaneessu agartan ka ijoollee silaa dargaggeessaatu haga inni nama rifachiisu akka jarri jirtu coraa jaraa way talaaltu fuula jaraa way talaaltu shifiniina qaamarraan deebi'e yoo laaltu kunuu hagana nama rifachiisa ka ijoollee dubartii osoo argite akkam taha qaamni kee akkam taha hagamta akka rifatta ka jedhu kun illee yaada biroo keessa nama galcha waan taateef sagalee tahaa fi halkanii guyyaa iyya namni ammootu waan kanarratti osoo angoo qabdu cal'iftee ka fedhe haa du'u ka fedhe qilee haa bu'u waan irraa du'e waa obboleessa kiyya tahee jetteetiin osoo rabbi barcumaa wahiirra si kaaheetiin jiru ummata kanatti callifte wallahi gaafa tokko rabbi barcumaa san si jalaa fuudheetiin akka salphattu quba qabaadhu ijoolleen tuni galuu qabdi mana hidhaa san keessatti hafuun qabdu balleessaan isiin qabdu jiru wanni isiin balleessite jiru dalagannee ufillee jijjiirree biyya keenyallee jijjiirree haadha abbaa keenyallee jijjiirra jecha biyyaa baate malee namni biyya san dhaqee biyya san diiga jedhee biyyaa bahee hin jiru akkan yaadutti namni wayita biyyaa bahu biyya diiga jedhee biyyaa bahee hin jiru kun baratee qabxii dhabee kun hojjotee dalagaa wahiitti seenee karoorri dalagaa isaa mijjatuu dhabee khasaaree haala saniin badaa kalaas biyyuma tanaa bahee xiqqishu illee yoo taate yoo sammuun illee na boqatte yoo hojjedhee tumaan xiqqishu mallee uf jijjiiruu dandahe jedhee biyyaa bahee yoo har'a carraan isaa achitti maraatuu fi achitti dhukkuba garagaraatiin qabamuu yoo katahu taate kuni waan hedduu nama gaddisiisaati qabeenyi guutuun biyyattii kanaa hafee ijoolleen sun achii galuu ammootuu yaada filadhaani mootummaanis yoo ani lakki qabeenya kiisii tiyyaa hin baasu yoo jedhe ummanni ni baasa ummanni oromoo tahee wala amaara tahee namni ijoollee saniif hirrifanne jiru namni namummaa qabu namni ijoollee mana hidhaa saniif hirrifanne jiru yoo bineensa yoo tahe malee mallaqa walitti guuruun salphaadha tikeeta namaa miti nama badhee jiru miti wallahi ijoolleen mana hidhaa jiru suni guutuu walirraa murtee waliin galchiti bes akkaataa itti galanii fi koree godhaati akka ijoolleen suni mana hidhaa sanii galtu taasisaa jechuu barbaadeeti mara keessa nuu rabbi barakaa isinii haa godhu rabbi umrii isin haa dheeressu sagalee tahuun dagatina bakka agartanitti ilaala wayita mootummaa waa gadhiisu ijoollee san jalatti gadhiisa wayita mootummaan arabaa waa gadhiisu ijoollee san suuraa fotoolee ijoollee sanii jalatti raabsa kalaas wayita sheekotiin arabaa waa daawaa gootu jalatti raabsa dalagaan keessan kalaas kanuma haa ta'u hagadan dahanii ka bar unsur akhaaka jedhanii miti rasuuli salaatu rabbi wasalaamuhu alayhi waan hagadan dahanii waliitum sanii bar mallaqa baaftee amma galchuu ni dandeetta garuu mallaqa san akkamitti baaftaa osoo hin taane yoo ati baafte eenyutu biraan gahatu cinqaa ta'a siigalee haga dandeettanii sagalee tahaa iyya namni ammootu obboleeyyan ta'e hojii mootummaa keessatti bakka gugurdaa jirtu warra paarlaamaa keessa jiru haa ta'uuti kacaffee oromiyaa keessa jiru haa ta'uuti itti bilbilaati mataa dhukkubsaa waan kana maaliif hin dubbanne maa waan kanarratti hin qaayne jedhaani wanni jarri yoo galte wallahi wanni mootummarraa jarri barbaaddu jiru akka gaafa amma nama 45 galchanii san tokko tokkoon booletti eeganii birrii kennuu fi takkittiin birritti najamtu lubbuma ufiitiin achi keessaa baanaaniin wanni jarri Itoophiyaatti gadi buutee mootummarraa barbaaddu jirtu lafallee mootummarraa hin barbaaddu birriillee mootummarraa hin barbaaddu lubbuma ufiitiin mana hidhaa san keessaa bahuu qofa barbaaddu ijoollee nama Suudi Arabiyaa jirtu dhiiraa dubartiidha sanbooda gaafa biyyatti galteetiin hin jette feetu dhagaa haa cabsitu feetu haa qotattu rizqii isii rabbiitu harkaa qaba waan taateef yoo galte lafa kenninaa fi maalii jechuu kanaan biizii ufiin godhin namni ammootu ka mootummaallee jechuu achuma keessaa ijoollee mesaan baasaa bes waan biraa isinirraan barbaannu akkasii jajjabaadha salaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu nageenya rabbii isin bira haa jiraatu dhaamsa kana waliif daddabarsaa isiniin jedha ulfaadha barakallahu fiikum marti keessanu لا إله